harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatanii keessanoo kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanii fi nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa ooltanii nagaa footii galata waaqayyo akkasumas hunduma keessanoo baga dukkana sodaachisaa keessa isin baasee ifa isin agarsiise isa waaqayyo galanni isaan badin yoomiyyuu nama kamiyyuu taananii Olan akka bultee beeka malee akkatti bulu abbaatu beekaa jedha Oromoon mammaa kumtire namoonni baay'een galgala rafanii ganama ifa arguu dhabu namni baay'een jechuudha nu immoo isaan keessaa'u adda taanee rafnee dukkana san keessaa'u baanee ifa argine sa'aatii kana ga'uudhafiifuyyuu waaqayyo yoomiyyuu oolman isaa kan galatoomee yaa ta'u sinin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo nagaa jirtu kan nagaa kooti galata waaqayyo warri biyya qorraa jirtan akkam qorri maalis hin qabe warri akka anaa biyya beeruuti keessa jirtan akkam qorri maasinitti jira na bira dhugaa baay'ee bareedaa hin qorraa hin roobaa hin bubbisaa waan isinitti fidii kaasiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo wanti ani qabadhee gara keessan dhufee ajaa'iba jedhe akkasumas hundumti keessanuu argaa jirtu miidiyaa gubbaarratti jaartii waggaa 40 yookiin naannoo waggaa 40 olii wayii daa'ima hana mucaa umuriin isaa hagana ga'u mucaan kun baay'ee nama umuriin isaa biyaansi aguma feellee yoo guddate waggaa 20 darba hin darbu. Namoonni tokko tokko umurii isaanii sirrii kan himatanis ni jiru umurii isaanii illee kan sirrii hin himanne ni jiru. Fakkeenyaaf amma mucaan kun waggaa 15 waggaa 16 yoo jedhe yookiin isaa ol ta'uu danda'a yookiin isaa gadi ta'uu danda'a sababa saniifuu umurii abbaa abbumatu beeka malee ka ormi namaan beeku akkuma ollaan akkam bultanii beeka malee akka bulee abbaatti beekaa sanii jedhe sanii umurii isaa abbaan sirrii himate malee namni umurii namaa miizana muti mazanee beeku sababa saniifuu mucaan kun video sirriitti ilaalee yeroo ishiin itti haasoftu lafa laala dhuguma namni kun fakkeenya fedha isaa osoo ta'e eega ishii dubartii kana eega jaalatee itti dhufe maaliif keechi isaa nama gaddu fakkaata garuu mucaa nama fakkeenyaaf yeroo ishiin akkanatti cinaasaa ta'e yeroo ishiin itti haasoftu akkanatti lafa laalaa haasa'a. Maaliif sodaate namni kun silaa ishiin akka ishiin jechaa jirtu dura olitti haasofne oliin waan hunda fixannee dhufte ani giddaa jedhaa siffinne dhiifama balballi kee rukutame balbala gizeen viidiyoo waraabuuf barbaade balballi nu rukutamaa namni dhufaa viidiyoo kana gizee meeqatti deebi'aa waraaba seetan akkasii isin jedha mucaan kun baay'ee tokko gaddee mataa isaatiin gadi gombifamee taa'aa jira sababa saniifuu eega fedha isaa ta'e namni kun ka fakkeenyaaf nama qeerrollee haa ta'u jaarsallee haa ta'u suubollee haa ta'u jaaladhee jira nama kana fakkeenyaaf yeroo ammaa immoo yeroo teknooloojiin tolee namni tokko yeroo namaan walitti haasa'uu barbaade viidiyoodhaan walitti haasa'a karaa garaagaraatiin walitti haasa'a. Fakkeenyaaf biyya keessa hin jirtu inni biyya isaa keessa jira ishiin biyya ishii keessa hin jirtu ol arguu hin danda'an ka garuu hoo namni kun osoo hin dhufiniin dura sila karaa feesbuukatiinis karaa iimootiinis karaa waasaappiitiinis olitti haasa'anii akkaataan isaaniitti ol jaalatan sila kana muluu hin agarree kana muluu hubateetoo hin laalle moo ishiin dursitee dura suuraan yeroo baay'ee namoonni baay'een jechuudha suuraa isaanii orijinaala namaan ergan maal godhu anuma fakkeenyaaf fi ijoollee tokko yeroo haasa'u suuraa ko orijinaalaan erguuf yookiin suuraa hiriyaatiyyaa yookiin suuraa nama beekuu wayii goddanyaatiyyaa kana fuudhee irratti erga amma fakkeenyaaf namni tokko ijoolleen dhiiraa bakki isaa itti dogongoranii dhugaa dhiifamallee naa godhaatu dursitanii ijoollee shamaraa dursitanii jaalala maaliif gaafattu garuu yookiin ijoollee shamarranii maaliif dursitanii jaalala keessa buutu amma akka mucaa kanaatti taane jechuudha laal maaliif mucaan kun dursee yeroo sanitti yookiin maallaqa caalchifatee jaalala ishii keessa bu'uu danda'a
yookiin suuraa bareeda wayii laalee ka shamarree takka fakkeenyaaf shamarree bareedduu shamarree haga isaa geechuu takka yoo isheen itti ergitee too jiraatte ishii san laalee itti bade ta'a malee namni dhugaa waaqa nama maaltu daa'ima ammana ga'u ta'ee fiigee dhaqeetoo nama maanguddoo hagana ga'u kan wajjin itti daarii hin jirallee hin jedhu ka'an naaliif haati manaa kun odoo mucaa kanaan umri ishee waggaa 20 odoo deechee mucaa ishii ta'a jechuudha. Har odoo waggaa 20 mucaa kana ishiin umri ishee waggaa 20 odoo taatee deechee yoo ishiin waggaa 40 taatu ilmi ishee waggaa meeqa ta'a? Waggaa 20 ta'a jechuudha. Ilma ishii inni immoo akkamitti haadha isaa dan dubartiin kun akka haadha isaa geechisila akkamitti horumuu fuudhuudha qaba ishiinis immoo dhugaa hin beekan yeroo baay'ee namoonni baay'ee maallaqaanis kan attaalalaman ni jiru qabeenyanis namni attaalalamu hin jira dhugaa qabeenyummaa namaan godhu beektu namni birrii qabu bakka barbaadanii gaa inni dhuguma birriin ija namaati namni tokko fakkeenya fi ija yoo qabaate ija takka yoo qabaate takkaan arguu hin danda'u baay'eetti ulfaata maaliif bakka yaada san ga'uu hin danda'u ka ija takkaan yookiin namni ija hin qabne wayii namni ija hin qabne deemuu hin danda'u karaa gubbaarra ka ulee wayii qabatee akkanatti yeroo deemu yookiin makiina sitti dhufa ta'a yookiin baajaajii sitti dhufa ta'a yookiin gaarii wayii sitti dhufa ta'a maaliif sababa ija hin qabneef birriinis immoo akkasi garuu waduma akkas ta'u yeroo baay'ee birrii jaallifachuun bu'aa hin qabu. Dhugaa dhiifama naa godha obboleewwan koo yoo shamarranillee warri dhiirallee haasa'a koota irrattillee yoon balleechaa qabaadhe jechuudha. Dursitanii osoo maalummaa hin hubatin akka mucaa kanaatitti dursitanii muddamtanii jaalala keessa hin seenina. Jaalalli badaadha. Anillee jaaladhee argee jira. Jaalalli qilee nama buusa. Dhugaa rabbi jaalalli hin beeku yoo ta'e maaliif namoonni baay'een namoonni balaa jaalalaati jedhanii lubbuu isaanii dabarsanii jiru. Jaalalli badaadha. Jaalalli hin beekani wanna hin taane keessa nama seensisa. Garuu osoo laphee keenya dhooguu hin dandeenyu bara. Dursitanii amma fakkeenyaaf mucaa tokko Facebook irratti argee hin bareedaa baay'ee nama bareedaa nama malkii qabu nama baqana jedhe wayiiti ija kootiin argee jaaladha maalan godha ijji yoo argite deemee eessan keessa sammuu kiyya keessa seensisa sammuu kiyya keessa seensisee xanaxxanii sammuu sun immoo fideecha keessa laphee kootitti gadi deebi'e nama kana hagas baqa jaaladhe lapheen kiyya ajajee jira ka eega ijji koo argee dursee ijji kiyya eega argee sammuu kiyya keessa seensisee nan xanaxxana namni kun naaf ta'a namni kun jaalalaaf naaf ta'a akkana laata jedhee nan xanaxxana deemee eecha raqa sammuu kiyya san keessa laphee kiyya irra dhufa jechuudha gaafa laphee kiyya seene namni kun goongumaa nan baasa odoon jedhe baasuu hin danda'u ka iyyechallee haa ta'u dureechallee haa ta'u hattuullee haa ta'u sabaaqillee haa ta'u namallee ajjeesee haa jiraatu goongumaa namni sun onnee kiyya keessaa ba'uu hin danda'u jaalalli waan akkanaa qabu garuu jaalalli waan akkanaa yaa qabaatu malee nama jaalattasa hubadhaa dura shamarran warri shamarranii dhiifama naa godha osoo hin jaalatiniin dura namni kun naaf ta'a namni kun jireenya koo boruu ni bareechaa jennee yaalaalu. Fakkeenyaaf ati umuriin kee waggaa 40 waggaa 50 yoo ta'e nama umurii keetii soqadhu. Umuriin kee nama waggaa 20 gadi nama waggaa 30 yoo taate nama akka keetii nama waggaa 30 wayi waggaa 35 waggaa 36 nama si madaalu soqadhu. Maaliif namni tokko umurii isaa malee tidaarii keessa yoo seene nama fakkeenyaaf shamarri takka nama ishiidhaa olii yoo horumte aga miidhamtu gaafa keessa seente malee irra alaala jiraattee omaa itti fakkaatu ilmi dhiiraa tokkollee immoo maanguddoo nama ishiidhaa olii nama isaa fakkeenyaaf umurii isaati olii tokko yoo fuudhe odoo inni sadarkaa dargaggummaa isaa san gammachuudhaan hin dabarsin sadarkaa bakka abbaa manaa ta'e sanitti haadha manaa isaa san wajjiniin wanta barbaade keenyaaf wantoota garaagaraa osoo olii gammachuu wayii osoo oliin hin dabarsin ishiin nama guddoo biraa taate ganaa deebi'ee dubartii biraa fuudha ganaa shamara deebi'ee fuudha allaa bu'aa hin qabu
osoo jaalala keessa hin seeniniin dura osoo akka mucaa kanaa hin ta'iniin dura dursa wanta tokko hubadhaa laalaayi. Dursa wanta tokko osoo hin godhiniin dura garagalchaa oolchaa bulchaa laala nama kana agasin madaalu agasin hin madaalu hubadhaa laalatoo jaalala keessa seenaayi. Malee jaalala zeemuma biloo jaalala onlaayinii dhaniini kana osoo irraa of qoxxoobdanii obboleewwan koo kan dhiirallee kan shamaraallee dhiifamanaaf godhaa ta'e irraa of qoxxooba. Yoo nama biyya keessanii ta'e namaan qorattu, nama biyya ormaa immoo zimuma biloo anama fakkeenyaaf shamara Arsii ta'e Finfinneetti Adaamatti biyyoota garagaraati irratti yoon jaaladhe maalummaa isaan beeku. Maaliif bilbilaan itti haasa'e sagalee isaan dhaga'e malee maalummaa isaa hin beeku. Garuu immoo nama biyya keetti ani shamarree Arsii ta'e ilma Arsii yoon jaaladhe nan qoradha maalummaa mucaa kana nan hubadha. Mucaan kun ebeluun jedhama ilma ebeluuti yoo inni naan jedhe ilmi ebeluu kun eenyu jedhama jedhee nama tokko gaafachuu nan danda'a. Isinis immoo akkuma nama akka koo jedhe kanatti isinis shamara biyya keessanii iyyeetti illee haa taatu nama biyya keessanii shamarran illee warri taatan dhiira biyya keessanii iyyeecha illee haa ta'u kan firri kee beeku kan biyyi kee beeku soqaatoo jireenya keessan oliin qaxxalaa zimuma jettanii onlaayinii irratti malkii isaa laaltanii wanta tokko laaltanii nama tokko jaalala keessa seentanii gaafa seentan gaabbitanii mataa isinii dhukkubinii akka mucaa kana nama ta'us waaqayyoon hin jechisiisini. Akka isaa san taatanii har'a yoo ishiin itti haasoftu mataa isaatiin lafa laalee zimmi jedhee bira ta'u annatti ulfaate viidiyoo san hubadhee laalee agama carrashaa isaa laalee natti dhaga'ama. Maaliif ilma ishee wajjin yoo itti daarii ishiin uumtu baay'ee ulfaatadha. Kun dogongora waaqaati dogongora namaati malee waan biraas miti. Waaqayyo immoo guyyaa tokko nama qaxxaa nama waan kanarraa nan deebi'aa yoo soodi jette waaqayyo immoo waan akkana kana siif hin taqabbalu. Sinin jechuu jaaladhaa obboleewwan koo dhiiraa yoon balleechallee jiraadhe dhiifama naa godhaayi. Obboleewwan koo shamaraallee yoon balleecha jiraadhe dhiifama. Haasa'a koo keessatti wanti dogongore yoo jiraate mastuu bakka akkanaatti waan akkanaa dogongortee jirta jedhaatoo dogongora kiyya naaf sirreessaa. Haasofni kiyya har'aa asumarraan dhumata. Sinin jechuu jaaladhaa mucaa kanaanillee immoo waaqayyo keersi haa godhu. Waan balleechite waaqayyo dhiifama siif haa godhu. Jedhaatoo nama kanaa waaqayyo kadhadhaa fi akkatti seenitti immoo waaqayyo isa keessaa haa baasu. Yoo wajjinis jireenya isaa waliin qaxxaluu barbaades waaqayyo afaan isaanii wal beeksisee jireenya isaa waliin haa qaxxalu. Sinin jechuu jaaladhaa. Wanti dogongore yoo jiraate dhiifama naa godhaayi. Ija qalbiirra na hambisaa. Sinin jechuu jaaladhaa. Aga viidiyoo biraatiin nuti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabaja. Inni biraa immoo akka laayikii xiqqoo hin dagatinaayi. Yoo laayikii sin xuxxan nu jajjabeessaa. Yoo sin laayikii nuuf xuxxanii viidiyoon kiyya kun nama tokkoof gorsa ta'ee jiraamuti jettee viidiyoo biraallee dabaltee hojjechuu dandeenya. Yoo immoo isin laayikii namaaf hin xunne viidiyoon kiyya duraatu hin hojjetamne. Ani barumsa wanta nufi kooti yaade kana nama saniif gorsa godhee dabarsuu hin danda'u. Wanta akkasiin hin godhinaa ta'u. Nu bira dhaabbadhaayi laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Sinin jechuu jaaladhaa. Haga viidiyoo biraatiin wajjin olitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladhaa baay'ee sin kabaja. Sinin jechuu jaaladhaa. Baay'ee.